Ashamaa harka fuudhee kam jirtu nagaa keessanii anis baay'ee nagaa koodhaan isiniin jechaa kunooti isinii deebi'aa jira iddoo babbareedaa qabadhee isinii dhufeera akka immoo laaltaniitti bohaartanitti bashannantan abdiin qaba asumaan immoo hundumti keessanuu laayikii sheerii gochuu hin dagatina warroon isinitti tole immoo koomantiidhaan yaada keessan kan immoo isinitti hin tolellee mirga keessanii waan hundumaa simbira jira waan ta'eef yaada itti ilaalati yaada itti kennaa isiniin jira waan baay'ee namatti tolu garuu baay'ee bareeda naannoon kun naannoo kana yeroo garuu gisee hunda hin dhufanii yeroo tokko tokko deemanii itti bashannananii noo bishaan sinitti mul'ata yaada bishaan baay'ee guddaadha yeroo tokkollee viidiyoo kana hojjedhee isinii gadhiiseen ture baay'ee tokko jechuudha amma dura laaltanii turtanii yeroo dheeraa keessa jechuudha ammas immoo isattiin isiniif deebi'ee akka laaltanii immoo itti bohaartan sammuu keessanitti bashannansiistan abdiin qaba isinis immoo akkuma kiyya kana akka dhuftanii waliin bashannantan illee yan barbaada kottaa hin bashannannaan isinii jira kun akkanatti isa marduraayyuu iddoodhuma bashannanaati miti maal viidiyoon ishii kan isin akka gisee hunda waraabdee isin affeeraa turte jechuudha kun amma haasaan isinirraa dhaabaa laalaa itti bashannanaa itti bobbaaraa yaada keessan itti kennadhaa hundumti keessanuu isiniin jedha waan baay'ee bareedudha bishaan kanallee hindaatoota anoo kanatti gaa bishaan waan baay'ee namatti toludha waan laalanii hin quufnedha uummata tokkollee laalanii viidiyoo kana irra deddeebi'anii guyyaa guyyaarra laalanii waan baay'ee bareedudha ija namaattis seetti jechuudha kunooti baay'ee isinitti babbareeda yaada kunoota kana fakkaata waan baay'ee namatti toludha isinitti isin mul'ata yaada kunoo baay'ee tokko gaariidha laalatii yaada keessanitti kennadhaan isiniin jedha namatti hin tolu ana garuu baay'ee natti bareede isin immoo waan jettan isintu beeka xinnoo waraabbii kaameraa irratti xinnoo ishee haalli waraabbii baay'ee hin bareedu natti fakkaate sirriitti isinitti inni funatti fakkaate xiqqoo diimim godha maal akka ta'e hin beeku kaameraa kiyya xiqqoo diimim godhe malee waan biraa miti kunooti kana fakkaataa inni isiniin jedha baay'ee gaariidha laalaa itti bashannanaa itti bohaaraa iddoon kun baay'ee namatti tola isiniin jecha utaaltanii abaaboo kana keessan baatanii wallakka udanii utaaltanii abaaboo kana keessan olloottu koottaa dorgommiidha hin dorgomna eenyu akka utaalee abaaboo kana keessan achi bahee osoo hin tuqin odoo osoo hin kuffisin jechuudha kanaaf koottaa akkasitti keessan olluunna namni qaqallaan inuma keessan olluuqa yeroo kam jirtu nagaa keessanii isiniin jecha kunooti baay'ee bareeda iddooni laalaa itti bashannanaa garuu xiqqoo hindi dukkanaanatti fakkaata isinitti sirriitti isinitti ni fayyada yaadu sirriitti ni garuu hindi mimmisaaha namni immoo sirriitti hubatee ilaalee hin beeka ittiin mul'ata jechuudha inni isiniin jedha viidiyoo akkamii viidiyoo bareedaa tokko hojjettee isinii dhiiseen ture waan hin taane wayitti makee
viidiyoo kan biraa televizyiinii irratti makee ture koopiraayitii godhee jalaa kaasee carraa keessanii homaa isinii gochuu hin dandeenye amma immoo viidiyoo biraa isinii qabe jechuudha. Kana isinumaaf hin taane jechuudha. Baay'ee waan bareedu wayiiti homaatii miti ka. Ilaaltanii akkatti bashannantanii har'a waan adda addaatirraan isiniif bareessee isinii dhiyeessaa jira. Nuti isa kanaadha. Xinnoo garuu haala waraabaa irratti yoo isinitti toluu baate isiniin jahu baate hin beekani. Isinis akkuma kiyya kana akka itti deddeemtanii itti babbashannantan jedhee isa kana isinii fide. Warroota isinitti tole immoo laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa isiniin jecha. Garuu viidiyoon kiyya viidiyoon illee dhedheeraa miti, viidiyoo gaggabaasa isinii dhiyeessa. Isa kana fakkaata. Uumaan jijjiira baay'ee tokko. Baay'ee isinitti tolee yaada jijjiirra ta'uumaa isaatiin yeroo tokko akka namatti jechuudha. Har'a guyyaa nama bashannanaati. Kottaa waliin haa bashannannuun isiniin jedha. Namatti tola miti. Laayikii sheeris gochuu hin dagatinaa. Warri immoo haarawaa taatan maatii ta'a. Suuraan immoo viidiyoo biraatis akkanumatti isinii dhiyeessa torbee kana. Inni kunis baay'ee bareeda. Kunniin karariidha malee wanti bootaa san jijjiiree jiru karariidhuma isiniif jijjiiree bakkuma sanarraa jechuudha. Karariidhuma malkii isaatiin isiniif jijjiiree malee suuraan viidiyichaa bakkuma sanii jechuudha. Akkuma amma dura viidiyoo dura isinii waraabessanii bakkuma saniidha. Isa kana immoo kararuma isinii jijjiiree jechuudha. Xiqqoo akka bareedinatti akka namatti toluuf malee waan biraatiif miti. Kottaa daawwadhaan isiniin jedha hundumti keessanuu sheer godhaatii wal biraa waliin daddabarsaa itti babbashannanaa itti bobbooraa dibbartii namarraa baasa. अरे गरम गरम रोटी बेली बुने को खिलाएंगे दिन रे दोपहरी। हेलो, का हाल बा हो जान? कहाँ बानी जी? खाना बनाओ तनी। तब तो रौरे से शादी करे यार।